مبارك برا نجرا كيا فان لايف هنا شوفوا دبين وان الرجلين وان مشوتي سليد ديبنا إسن اللي ورا بوليس كأنه تسجب بسيطان كنا توما والفاتا والفين سن الرات قاسين جيس بودي نيوف جتت كانت إستديمت واي سيلا نسيت أجانتوري إيسين ديما هاجرات نيوف جتت mana kee bareechitee qabde ijoollee kee bareechitee qabde gaa'ela kee goorsite deebisiifatte argite namoonni warra sooshaal miidiyaa irra jiran kun kan isaanii ijaarsifataniiti kan kee jigsu hankee hin kufaa kan isaanii ijaaramu waan akkasii waan jiruuf Samiira hin aariin hin jira gubaatiin hin jira aynoo kanarratti immoo garaatti qabatteetta garaatti immoo yeroo qabattu immoo innis immoo garaa keessa si cinqaa amala baay'ee jijjiiraa rakkini baay'ee jira. Hi, how you doing? Good. So, wana kasi wanjirufi Samira me habu bulu. Abishan irratti qabanne marga irratti qabanne qabbaneessine wanta kana gaa'ela keessan bareedaa kana mubeetinis aneela nan irratti farada akka buleessa tokkotti ani yeroo baay'ee nan bilbilaa fi nan hojinaasaa mubee rakkina maaltu jira waan hojii waa daddaallee nan mari'achiisaa akka obboleessaatti immoo anis wajjiniin hin jira anis immoo siifis obboleessadha kanaafi mee aarii kanarraa gadi bahiiti mee gadi qabadhuuti taa'iiti ormaafis ilkaaniif hin taanu mee na ormis nutti hin kolfiine araara gadi buusnee wanta kana tasgabbeessinee balleessaan inni qabu innis dhiifama gaafachuu miti duwwaa miti sirreessee balleessaa isaa kana sirreessee gaa'ela isaa kana itti fufuu qaba kanan jedhu kanan dubbadhu kanaaf ati immoo wanta jiru amma asirratti yoo dubbanne ormino dhaga'ee viidiyoo hojjetanii kunoo akkas ta'e jechuu malee wanta fayyadan hin qaban jireenyi amma namni jiraachu kun sooshaal miidiyaarra namni jiru kun namarratti kolfuu malee yaada namaaf kennuu qabu namni yeroo du'u yeroo dhukkubsatu yeroo kufu namarratti kolfa gammachuu argata namni malee namni sii gaddee si bira dhaabbatu hin jiru kan si bira dhaabbatu fakkaatu akkati kuftu akkati jigdu akkati boossu kanaaf mana kee eenyuuf jettee jedha kanatti isteediyamtu waggaa 8 itti dhamaate eenyuuf jette no jette dhaabbate mubee kootu jette yoo gara fuula barbaade gara fiidhiiti nuti si bira dhaabbanne garafsiisna akka barbaade kabali maaliif akkas nagoote jedhi itti gaafadhu malee eenyuuf jette ijoollee kee hojii asii duwwaan jiraadha mucaa ergan deebodee dhiisee eenyuuf jette why namaaf jette dhiistee deemta eenyuuf iyyuu jettee dhiistee deemtu yoo rakkinni jiraate wal gargaarree si bira dhaabbanne wal manasa wajjin dhufaa jira kiyyaan jira nuuraan as jira miikoon jirti abdiin jira abdiin sirillee mubee arrabsaa ture raajines achi jira kanaafi isaan achi dhufanii walitti haasa'an Faraawal galatoma hundi keessanii yoo amma already mana isaa bira ga'u daqiiqaa takka lamatu noofa yaa hubannoodhaaf garuu akka sirreeffama yaadaatitti wanti takkittiin namni bultii keessatti yoo waliin jiraatu waa hundaa walumaan mari'ataa deemuu qaba manaatiif abbaa manaa dhugaadha garuu dhuwamma isaan haadha manaa lammaffaa maa fuute jennee yookiin isa miila isii jala kuffisuuf yookiin maaliif osoo hin taane kan deemnu dhugaa jiru beeknee jara walitti fayyisuudhaafi miti kana jedhe sii galee haadha manaa isaaf miti zaman shari'aan hin eeyyama isaaf miti kan hin dubbadhe waan inni ishee gande sii fette miila dubartii jala kuffisuu hin dandeenyu garuu waan itti balleesse yoo jiraate garuu dhiifaman gaafachiisna maal ta'a yoo kufe waan rabbi hayyame garuu haaraamsinee nu jechi akka badiitti dubbaduu hin dandeenyu maal ta'a yoo kufe maal ta'a dubartiin maali kabaja qabdi jechi amantiin hin hayyamu amantiin fuudhi jedhee malee namaa miti waan ta'eef akka waan haaraama wayii dalagee ani waa'ee fuudhaatti miti akka waa'ee fuudhaatti miti kanan jedhe isee gaddisiisuu malee waa'ee fuudhaatti erga shari'aan eeyyamee fi haa fuudhu waan inni gaddisiisee hundaa garuu dhiisnu nuun gaafanna isa gaddisiiseef malee haadha manaasaaf immaa erga shari'aan eeyyamee tini gochuu qaba boruu karaa dubbaati nullee boruu karaa dubbaabii yoonni har'a kufe nuti sin kufnetteeti ay Samiraa maa inni araara buusuu malee waa'ee gaa'elaa ammaa erga shari'aan eeyyamee afur erga jedheen
Yoo dandeessine akka fuudhuudha. Isarratti ani garuu hin fuudha. Dubbadha. amantii irratti homaa gochuu miti. Mee Samiira maal jettere yaada koo si galee? Tijjira. Nuraddiin moo eenyudha maqaan? Nuraddiin. Miyuutii kaasiiti. Samiiraan maal jette? Firaa jecha keessa nagaa dhaggeeffataan ture garuu anammas namaani mana bayis hin jenneeni isaanis mana bayi hin jenne tokko jedhaan jalqaba irratti miidiyaa irras kan geesse ana utuun taane abbaa dhimmaati toote an fedhee utuun taane waan kana caaluu danda'een hadha ga'e waan kana caaluyyuu danda'ee baadheen hadha ga'e of qofaaf miidhame sinii galee ana biba bira dhaquu fedhee miti ofii ibsachirratti dhaqee waan ana lataanii isa ordofaa jiranu amilee jaraa tuqu waan sababaa kan kootiif jarri amileetti dhabanu isatu dubbataa ture manaana hari'attee guyyaa meeqa naaf araaramu hin jenne ammas immoo maaliifiyyuu ana qofa waliin jiraachuu dhabe hin jenne ana irratti fuudhe hin jenne waan akkasii dubbanna waggaa meeqa sammuu koo kiyya qofaaf of qofaaf miidhameetaa jiru kan ilmi namaa tokko naan beekne rabbiin malee jechuudha isinii galee dubbachuu feenaan nan dubbadha garuu dubbachuun durseedhaan of qofaaf miidhamee hadhagee abiibaa biras kanan deeme dubbii dubbachuu futuun taane kan akkan dubbadhu na godhe jara garuu hin dubbanne ammas taanaan kanan jedheeni bultii isaa ijaarrate eeyyan akkuma sin dhageessan ijaarrate garuu an quban qabu hin beeku wayita dubbatu akka shari'aa jedha garuu shari'aa miti akka shari'aatiin hin deemne ammas taanaan boris taanaan sheeka abbaa feetan fidaa yoo sheeyni dhufee gaafadhee jennaan mirga qaba utuu sin gaafatin naqe abbaa fedhe fuudhee abbaa fedhe hiikuu yoo sheeyni naan jedhee anatu badii qaba miila isaatti kufeen dhiifama isa gaafadha kanan dubbataaru garuu nam tokko qofaaf miti waan isin qabu yookiin immoo dogongoraa qofaaf ammas taanaan boris taanaani dubbachuu feenaan waa hedduun dubbadha akkuma nama jedhe mi abiibaa biras kanan gale iccitii koo yookiin iccitii isaa dubbachuuf utuu hin taane yaa ummataa namni hadda rakkina mucayyoo kanaatiif rakkoo mucaatiif mubaarikiif rakkoo jara lammanii kan bartan anaafis wanni isin baruu qabdanu yoo an bor daa'ima kiyya dhiisee deeme kanan garaadhaa qabullee rabbiin addana baaseenii nagaa yoon ta'e nagaan adda ba'e dhiiga mucaa daa'ima dhiiga yoon dhiisee deeme boru haadha cakkaanyii haadha baalagee haadha daa'ima sii gattee deemtu akka naan hin jenne waan na deemsisetu jira waan isin anaaf hin barre kana qofan jedhee bu'e kan na jechisiise immoo muudii inni natti qabataa turedha ana mana keessa jiru gochinni qaamaan natti godhu hanqannaan dubartoonni inni guyyaarraa natti fidu hanqannaan waggaarraa natti fidu hanqannaan eeyyama tokko malee gaafii tokko malee an gaafatamee yoo an fuuchuufanii maal jetta yoo inni jedhee nan an lakkii jedhe ba'ee fuuchuu mirga qaba shari'aa rabbii akkasittan beeka achiin booda wajjin jiraachuuf dhiisuu anatu murteeffata shari'aan rabbii akkas jedha isinii galee naan jedhamee hin beeku an hundayyuu kan miidiyaa irrattan dhaga'a miidiyaa irratti dhagee yeroon gaafadhe eeyyee shari'aa rabbiin naa eeyyame maatii miidiyaa irratti dhagee yeroon gaafadhe eeyyee shari'aa rabbiin naa eeyyame maatii yeroo tokko ifamaa addasi hin jaalanne tokko seekreetii mistira keessan mistira siif mubaarak gidduu jiru ammas taanaani abiibaa biratti waan dubbanne dubbachuu feenaan nan dubbadha addas ta'e boris miidhama koo waan an qobaa kiyyatti miidhamee maadiyaatii fuula kootti ba'uuf deemu ba'ee jiru sababaa miidhama nama tokkotti hin dubbanneedhaaf of qofaa miidhamee hordoftoonni isaa shamarroon inni guyyaarraa gastiira naqatee taa'u ati hojii isaa hin beeytumoo akkam calluma jette dayyuusa taatee hamman jedhamu ga'een beeka takkaa dubbadhee hin beeku isinii galee ammas taanaani kan manaa ba'e isa kan shaanxaa guurratee ba'e isa
an bayin jenneen anan gagaafan waan kanarraa waan tokkotti ba'uutti bayisin jedhuunis ofii kiyyaa Mistirri keessan otoo namni dhaga'u baatee gaarii miti giifti ko namni hin dhagahin. mistirri Firo takkatti. Firo. Amma akkana goonu nuti amma isin al tokko koe. Bro, dhaabsisi ka. Firo al tokko koe al tokko baaba kala. Nuraddi naabiti. Firo amma nuti achi geenye jirra jedhe. Nasriin faan nasri eessa geesseerta. Kalas dubbiin kun lafarra bu'ee lafarratti dubbatamu. Firo. Akkas gaariidha. Miidiyaarraa ba'u. Fira isinis amma lafarratti nu qaaman bira jirra. Isin waan kana gadi buusa lafarratti waan jiru nuti ilaalla akkasitti irra bareeda.